كرام يهينو فانو يهينو لم ترى فانو لازم تيو هو يبدل ما أدري كبر إن أنت بتجانا وند ها إثيوبيا إن أنت بتجانا أنت مدناش إنيا إثيوبيا بقى عند النتنو لا بيهرش مدنا إثيوبيا من أورمو بنون إن أنت نتوقع إنيا فانو عندنا مثل إيه إنه تفلقوا إيه بدأتوا كبر ما تمتون ها من إن أنت نتوقع إنيا أورمو دجنا أورمو قالنا ما ناتو نانتي والله هنا بجنك الله يتكلم كفداش ما أنا كان نسوق على هي باش تش بشك ترى لم تصدقي عادلم يا رجل يكون عادي نقص النقص تتحقق زم باي بقى أنا ترى لم تفهم تصدقي من أقبل شيء سلفانو من تاكين ترى ليش جمعان بس تقالش إن مثل النزي هان هون إحنا إيه تقول ده إيش بتاكل سنت واجه أكوس يا جني شيء كانت تسشال على كشوكة ما ناتو أنا على كنا تخشوا ما ناتو النسو طيب يتصدق في بيت الدشيني كانت تسشال خلاص بس إمتى بقى ما عندي مكانة تصنع هلين عندي نفس يكون هلين عندي نفس ولا تساعدوا ما عندنا قباش الناس أنس عندي هين تاكلش ولا هاي إن أنت أما كانوا ريفلا وراني حارف تجال كلامي كانوا كنا ملل حارة وجانس ننجل خدامن الليلة روزي مدامي قفته تاني جال قبل كانوا تقولنا تلاك كوشنا مدامي كيسة تساني يوتشولا أشما هركا فودي أكم جرتن وردفتو تا channel كودي كنتا تمرت كيسانو نجار ربي لفافي دو جرتنيت إسني فابايتو أكم جرتن أكم ساكن جيسا أنا بوليتين كيسا نجا قدرة فاقبا نجا إنجنا بكية توري سمبر اللي أجرات سنينجتشا نموني channel كنا فاراتاتن سبسكرايب لايك وشلان ماتي كوت دبلما كماتي كوت ترتني مو هنگا يونا يادا وان غراغراتين نديك غرا ترتن كالتوما غلطة قدنا نبرا قبدن إسنينجتشو زالدا إيغا وبليوان كيا فيديو gabaabduu kanarraa akka itti bohaartanis akkasumas immoo namoonni tokko bakka kanatti sababu kanaanii yaadawwan wantoota yaanne keessa waan adda addaa keessa galuu dandeessanii tarii ijoolleen kuni akka qoosatittis jalqabuu danda'u qoosaa afuma gar tokko ta'anii namoota walitti buusuudhaaf jecha waan kana jalqabuu danda'u jechuudha. Keessattuu sa'aatii ammaa kana keessa argaa jirtan namni kamiyyuu jechuudha. Maalif karaa tokko yoo lolli tokko qabbanaa'e kamiin karaa kamiin kana haaraa karaa kamiin lola haaraa yookaas immoo akkasuma ajandaan biraa fidanii akkaataa ittiin namoota hedduu walitti buusuu barbaadantu jira jechuudha. Kanaaf dhugaan isiniin jedha ijoolleen shamarranii jechuudha. Mee hojii keessan beekaa maaliif akka dhuftan maal akka hojjechuu qabdan jechuudha malee waa'ee kanaa kana keessaa ani beeku garuu akka kootti jechuudha isaan amma fakkeenyaaf akka qoosatittis jalqabuu danda'anii na maaliifi namoota kaaniif amma isaan gar tokko ta'aniiti amma namni isinitti fakkaachuu danda'a isheen kun waan amaaraa taate ishee kanaan akkas jettu akkasumas immoo isheen immootu zeegaan biraa taate waan akkas jettuun isinitti fakkaata garuu bara kana keessaa hundumtiyyuu akkamittiin ajandaa akkasii fayyadamnee tooniyyuu miidiyaa guddifannaa akkamittiin ittiin beekamtii argannaa maaliif jennaan argaa jirra kunoo inni bosonatti bahee amma gaafa karaa nagaa dhufeenillee maaltu akka adeemsifamaa jiru maaltu akka ta'aa jiru eenyutu akka dhugaadhaaf deemu eenyutu immoo akka garaadhaaf deemu kanuma dubbataa jiran kanuma irraa argaa jirtan kana jechuudha. Kanaaf bara kana keessatti jechuudha miidiyaa kanarratti tokkoffaan maaliif jennaani tokkoffaa kan ta'anii jechuudha anatu dura bu'ee lola ana tokkasi kan jedhan imma miidiyaa kanarratti tokkoffaa kan ta'an baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'u malee immoo bakka dhugaa sanitti gahamee toonii hammam akka ta'anii haaluma salphaan tilmaamuun nama dhibu maaliif jennaani harka nama biraatiin yookaan harka nama tokkootiin ibidda qabachuun salphaadha eenyumaafuu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa maaliif anan kana isiniin jedhe beektanii ijoollee kana jalatti galanii amma ijoollee baay'een jechuudha koomentiiwwan adda addaa kan barreessanan argee kanaaf maaliif akka dhugaatti fudhattanii toonii namoota baay'ee walitti bu'uu dandeessanii garuu immoo ijoolleen kuni gaafa akkasitti dayeeffatanii dhufanii faayidaa mataa isaaniitiif faayidaa dhuunfaa isaaniitiif dhufanii kallattii kamiin akka beekamtii argatanidha kan akkasitti jechuudha dhufanii haa ta'u malee ijoolleen keenya dogoggortanii wantoota akkanaa keessatti galtanii toonii jechuudha. Namoota baay'eedhanis waliin dhabinaa akkasumas immoo hojii keessanillee waliin dhabinaa maaliif jennaan mana tokko keessa hojjetaa jirtan yoo ta'e dhugumatti ammas fakkeenyaa fi namoonni bukkee keessan jiru akkuma jarri kun irraa dubbatanitti namni akkasii fakkeenyaaf isin Oromoo taatanii namni Amaarri tokko yookaas immoo namni Walaayittaa Tigree waan kamiyyuu haa ta'u bukkee keessan hojjiraate haasa'atu kana fida beektanii osuma haasoftaniyyuu akkas jedhamee yuulaal kana la arge viidiyoo akkas jedhamu tokko jettanii nama sanatti osuma nottanii kanama keessa
dubbii darbaa walitti dubbataadhaa dhaqxanii maal taatu lola guddaa keessa galtuu jechuudha. Kanaaf maal taatanii hojii keessanillee hin dhabdanii akkasumas immoo nama jaalattan nama wajjiniin waggaa dheeraa waggaa 3 waggaa 4 mana tokko keessa hojjettanii wajjin hojjetaa dhuftan sana salphuma keessatti maal taatu nama sananillee walitti buutu jechuudha. Kanaaf hojii keessan irratti xiyyeeffannoo godhaa. Maaliif jennaan sa'aatii kana keessa nuti kallattii kamiinuu kan barbaannu naga'a. Namni miidiyaa kanarra jiru immoo eenyumtuyyuu abidda lokkosaa maaliif nama kibriitiif cilii baatee deemu ka akka ta'an eenyumtuu beekamaadha. Asirratti anatu tokkoffaadha, anatu saba koof qaaliidha, anatu akkas warri jedhan kuni osoo bakka dhugaa sanatti sa'aatii tokko miti daqiiqaa tokko dhaabbadhaatii akka jaroota kaanii kanatti lola ajjettaniini dhugaan isiniin jedha abjuutti fakkaateeti halkan ka'ee badaa lafa rafuu halkan ka'ee badaa jechuudha. Kanaaf miidiyaa kanarratti immoo nuti tokkoffaadha, nuti akkasii jabaa koo jedhanii namoota itti dhidhiibuu, namoota akkasuma lolatti gatuu, namoota walitti buusuu irratti tokkoffaadha. Kuni beekamaadha. Wanta asirratti deemaa jirudha jechuudha. Ani ijoollee shamarraatii fi dhaamsi kan kun nama 5 ta'a 6 gola tokko keessa hojjedha. Kan jirtan gola namaa kan dhuftaniif hojii keessan beeka maaliif akka dhuftan maal akka hojjechuu qabdan malee waan kana keessatti xiyyeeffannoo akkanaa kuni argaas jirrammoo agarres kana dura namoota meeqatama waa'ee amantaadhaan wal da'eeffatee walitti bu'u akkasumas immoo waa'ee akkasumatti siyaasa kana walitti ijoollee baay'ee walitti bu'anii kan billaadhaan wal qalan kan waa baay'ee wal godhantu jira jechuudha. Obboleewwan kiyya waa tokkoon isinitti hima. Maaliif jennaani namni dachee tanarratti waan facaafate haammata sababii ta'eefi kanaaf waan gaarii facaasaa akka waan gaarii haammattan waan gaarii tokko facaasaa waan badaan hin facaasinaa. Kanaaf sa'aatii kana keessatti immoo namni ilmi namaa kallattii kamiiniyyuu lola osoo hin taane nagaa barbaada. Maaliif jennaan lola biyya keessas biyya alaa bu'aa inni fidu argaa jirtan. Maal akka buuse bu'aa akkamii akka irraa argattan hundi keenya walumaan argaa jirra jechuudha. Sababa nuti asirra teenyee midhaan nama tokko nyaataa irriba gahaa rafaa mana nama tokko keessa jiraataa sababa nuti asii cidii fi ibidda baannee akkasittiin gamaaf gamana walitti nama buusaa oolaniif jechuudha. Namni miidiyaa kanarra oolan eenyumtuu anumaa wal qabatee jechuudha. Sababa sanaan lubbuu namoota waa tokko kana keessaa waan amma haasa'amu waan namni asitti ajandaa godhatee irraa dubbataa kana keessaa quba hin qabne kan maaliif miidiyaan kun maali jettanii osoo gaafattaniyyuu waan saasin hiikaa saasiniif hin ibsinetu lubbuun isaanii darbaa ture. Ijoollee xixiqqaa lafaa ol deemaa. Obboleewwan keenya meeqatama dhabne jechuudha. Maaliif kunis asirra taa'anii miidiyaa kanarraa sa'aatii 24 biyya hambaa keessa jiraatanii jabaadhu akkas godhe jedhanii harka dhaanii bakka nama fidanii toonii jechuudha akka wal nyaatu nama wal nyaachisuu jechuudha. Kun immoo bu'aan inni fide walumaa galatti hundi keenya waanuma argaa jirru waanuma argaa turreedha jechuudha. Bu'aa akkamii akka inni buuse jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa hingaa dhugaan isiniin jedha. Mee keessattuu ijoolleen shamarranii of madaalaa dudduuba keessan garagaraati jechuudha. Warri dhiirallee jedhanis hamma ta'e tokko dhiiraa biyaansi jechuudha. Garuu isinii gola madaamii keessatti koshinaa keessatti mee maal irratti wal loltanii osuma achumatti ishee sana ajjeestee fi waan amma ati lubbuu mucayyoo sana lubbuu nama amaara tokko mucayyoon sun amaara taate lubbuu ishee waan baasteef waan Oromoo bilisoomsitu waan Oromoon battala kanatti rakkoon isaa furamu sitti fakkaatin. Maaliif jennaani wanti tokko wanti rakkoo fide garuu ofii keetiif maatii keerra rakkoo guddaa rakkoo cimaa hin geessista akkasumas immoo jireenya kee boruuti irratti waa baay'ee gufuu sitti ta'a. Maaliif siin jennaan namni tokko jechuudha sa'aatii san keessa jechuudha illi kaa'ee ka'ee tooni nama sana waa tokko gochuu danda'a jechuudha. Kun immoo isinumarratti miidhaa maatii keessa irratti miidhaa fidama malee warri isin amma Oromoo dhufeena jajjabeessa Oromoo dhafan harkadhaa jettanii waan san keessa gaafa galtanii namni zoor jedhee garagaree isin laalu hin jiru. Dachee kanarra ilmi namaa faayidaa dhuunfaa isaatiif malee namaaf jedhee lammiisaaf jedhee warroota wareegaman hamma yoonatti warra dhaqee toonii keessa ga'ee yookas qaaman bakka sanatti argamee tooniyyuu waan sanarratti mul'ate waan kamiinuu kallattii kamiiniyyuu nama saniin waliin wal gadhamee yookaan lola san keessa dhaabbateedha malee warra miidiyaa kanarra jiran warra harka dhaa'oolanii eenyumti namni dhuguma lammiisaatiif cinqamee toonii ani hin beeku agaarraatitti natti hin fakkaatu. Faayidaa dhuunfaa isaatiif hundi isaatiiyyuu in agarra wal beekna marti keenyayyuu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa baay'ee isaatii of eegaa. Ani ijoollee shamarraniitiif kun dhaamsi kiyya kuni jechuudha. Wantoonni akkanaa kuni
gufuu kallattii karaa baay'eedhaan karaa isin yaadiniin jireenya keessatti gufuu isinitti ta'a waan ta'eef kun immoo ijoolleen kun lamaan akkuma ilaalaa isinumtiyyuu jechuudha walii galanii waan irratti dubbataa jiranii walii galaniiti garuu mootu qabiisaan achi kaasan kuni namoota kaaniif dhugaa ta'ee fudhatee namoonni kaan immoo akka dhugaatti fudhatee tooniyyuu jechuudha namoota of bukkee jiru hammam akka coqqoonuu danda'u akkasumas immoo maal si galchee ati akkamitti akkas jettee isheen akkamitti akkas jettee dhufaa fagoo deemaa jechuudha kanaaf hin barbaachisu wantoonni akka kana of eeggannoo cimaa godhaan isin jedha nagaan naaf tura turtii gaariin isin jedha hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti